Du'aa ka'uu Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos booda guyyaa kamisaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Hordoftoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii annagaa kootii galata Waaqayyo. Du'aa ka'uu Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos booda guyyoota du'aa ka'uu Gooftaa booddee guyyoonni hundumtuu hiikaa maqaa jaraa, moggaasa maqaa jaraa wanta qabanu waliin ilaallee darbine har'a immoo guyyaa kamisaa fi jimaataa waliin ilaalla. Guyyaan kamisaa akkuma beekamu du'aa ka'uu Gooftaa keenya booda Addaam jedhama. Maaliif Addaam jedhame? Mana amantaa keenya akkamittiin kana nu barsiisti wanta jedhamu wajjiniin ilaalla. Waaqayyo nu haa gargaaru. Du'aa ka'uu Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kamisaa Addaam jedhama. Addaam jedhama. Guyyaa kanatti Addaamii fi abdiin kenname, waadaa galamee fi akka raawwate, Addaamii fi ijoolleen isaa bilisa akka baane ni yaadanna. Abbaa hundumaa keenyaa kan ta'e Addaam abdii inni eegaa ture raawwachuu isaa agarsiisuu fi guyyaan kun maqaa isaatiin moggaafameera. Addaam ijoollee isaa waliin du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin sanyiin namaa hundumtuu bilisa bahuu isaa fi yaadannoo akka ta'uuf jecha kamisa Addaam jettee ni yaadatti. Manni kiristaanaa keenya boftis Waaqayyo uumaan kan uume bineensa lafaa caalaa hamaa yookaan dabaa ture. Dubartittiidhaan Waaqayyo firii muka gannataa keessaa hundumaa akka nyaattan isin ajajeera hoo jedheeni. Dubartittiinis yookaan Hewaan bofaanii akkas jette, firii muka jiranii hunda ni nyaanna, garuu firii muka gannataa gidduu jiru akka hin duune hin nyaatinaa, hin tuqinaa, Waaqayyo nuun jedheera jetteeni. Boftis Hewaaniin akkas jedhe, du'aas hin duutanii, guyyaa ishii irraa nyaattan iji keessan akka banamu, akka Waaqayyos hamaa fi gaarii adda baastanii akka beektan Waaqayyo waan beekuufi akka isin akkana hin taaneefidha malee jedheeni. Dubartittiinis yookaan Hewaanis firii muka sana nyaachuu fi kan bareede akka ta'e, ijaafis kan hawwisiisu, ogummaafis gaarii akka ta'e ilaaltee firii isheerraa kuttee nyaatte. Abbaa warraa ishee fi yookaan Addaamiifis kuttee kennite. Innis ishee waliin nyaate. Iji isaanii lamman iyyuu ni banamanii, isaanis qullaa isaanii akka ta'an baranii beekanii. Baala balasii funaananis of haguuganii wal qaana'anii. Isaanis guyyichi yeroo dukkanaa'etti sagalee Waaqayyoo gannata keessa yeroo deebi'u dhaga'anii. Addaamii fi Hewaan fuula Gooftaa duraa mukoota gannataa jala dhokatanii. Waaqayyo uumaanis Addaamiin waamee, eessa jirta jedheeni. Innis akkas jedhe, gannata keessaa sagalee kee dhagaheen qullaa koo waanan ta'eefan nan sodaadhe, sin dhokadhes jedheen. Waaqayyos akkas jedheeni, qullaa kee akka taate eenyutu sitti hime? Firii mukaa hin nyaatin jedhee si ajaje sanarraa nyaattee? Addaamis akkas jedheen, dubartii ishee ati akka na waliin taatuufi naaf kennitetu futee naaf laatee nan nyaadhe jedheen. Seera uumamaa boqonnaa 3:1-13. Du'aa ka'uu Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos booda guyyaa jimaataa. Akkuma beekamu du'aa ka'uu Gooftaa booddee guyyaan jimaataa maqaan itti moggaa'e mana kiristaanaa jedhama. Mana kiristaanaa qulqulleettii jedhama. Guyyaa kanatti manni kiristaanaa du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti hundaa'uun ishee ni lallabama. Kiristoos waa'ee isheetii fi mataa isaa dabarsee kennee beenyaa ta'ee dhiiga isaan qulqulleessee du'aa ka'uu isaanii mo'icha kennee fi akka ishee kabaje ni himama, ni barsiifama. Manni kiristaanaa yeroo jennu gamoo ishee osoo hin taane amantoota isheedha. Kiristoos gamoo fi hin duunetti guyyaa jimaataa du'uu
du'aa ka'umsa booda jiru mana kiristaanaa qulqulleettii jedhamee beekama. Guyyoonni du'aa ka'uu booda jiran tokkoon tokkoon isaanii moggaasaa fi yaadannoo qabu. Akka heeyyama Waaqayyootti wixataa hanga kamisaa kan jiran ilaallee jirra. Har'a immoo jimaata ni ilaalla. Jimaata mana qulqullummaa yookaan qulqulleettii jedhamee moggaafameera. Kunis akkamitti yoo jedhan guyyaa kanatti manni kiristaanaa du'uu fi du'aa ka'uu Kiristoos irratti hundeeffamuu ishee fi innis waa'ee ishee dabarsee of kennuu isaa, manni kiristaanaa qaama isaa ta'uu ishee, Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e Kiristoos fayyina waldaa kiristaanaati. Waldaan immoo dhagna isaati. Efesoon 5:23 hundee raajotaa fi duukaa bu'ootaa kan ta'e Iyyesuus Kiristoos irratti hundeeffamuu ishee, tokkummaan ishees Kiristoos akka ta'e. Efesoon 2:19 Egaa isin sichi warra Waaqayyoo fi qulqullaa'an wajjinii warra biyya warra mana Waaqayyoottis malee ormaa nama biyya didaas miti. Efesoon 2:20 Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Iyyesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Efesoon 2:21 Guutummaan ijaarsa sanaa isanumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti ni guddata. Efesoon 2:22 Isiniif immoo isuma mana isaa Waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessan dhiiga isaa kabajamaa dhangala'een dhiqamuu ishee. Mul'ata Yohannis 1:6-10 Sanyii ofii fi qooqa irratti filatamuu ishee, dhiiga isaanii bitamtee tokkittii ta'uu ishee, jireenya ergamootaa samiinii namoota biyya lafaan hin argamne isa qofaa argachuu ishee. Mul'ata Yohannis 5:1 Warqee fi meetii irraa kan hin taane dhiiga Iyyesuus Kiristoosiin waa'ee bitamuu ishee. Tokkoffaa Phexros 1:8-21 Bakka garaa garaatti walitti qabamtee waamamtee isa irratti hundeeffamuu yookaan ijaaramuu ishee. Tokkoffaa Phexros 2:4-7 Kana hundumaa yaadachuun jimaata du'aa ka'uu booda jiru kabaja mana kiristaanaa yaadachuu fi manni kiristaanaa guyyaa jimaataa yaadattee ni oolti. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf hanga bara baraatti. Ameen. Waaqayyo gooftaan dubbii sagalee isaa karaa hundaan inni nu barsiisee nu gorsee maqaan Waaqayyoo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u. Kanas hundumaas kan nageenye namatti jiraatu akka nu taasisu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.